waaqayyo maalisni godhee maaltu isin raawwate waaqayyo waan dinqii godhe galmeessaaf ta'u wanti na raawwate maalinni naasee guyyaa 30 yuunivarsiitiidhaan qormaata fudhadhee qabxii olaanaa fidee dabarfadhee darbeedha jedheen udduu keessa ofiitaa utaalaa iddoo adda addaattis dhugaa ba'aa asittis dhufee jechuudha. Haa ta'uyyuu malee kashafe akka seeqanaatti kashafe jechuudha. Naan kufee sana fidee man kufee dub jedhee kufee garuu gooftaan bakka aarsaa kanatti na taasaa karaa raajiitiin jechuudha. qormaata kan barumsaaf fudhatanii Si barachuudha. qormaaticha dabarfataniitu Dabarfadhee garuu nan kufee akka biirootti. Dubbiin na kuffisanii nan kufee sana booda aarsaa kanarratti waaqayyoof galanna ga'u abshir hin dhufa hin bakkan keetti sii lola waaqayyo sii lola kanuma keetti abshir utuma naa jedhamu guyyaa guyyaadhaan wanti aarsaa kanarratti haasa'amu bakka aarsaa kanarratti haasa'amu hundumaa kan keessan hin beeku malee kan koofurratti hin baay'ee yeroo hundayyuu waaqayyoof galanna ta'u. sagalee kana kan dhageessanii raajiitu sin kaasa isinitti Raajii addanarraa kaasanii maaliif guyyaa jalqabaa asitti hintaa waan ta'u tokkotu jira waan si qaqqabu tokkotu jira waan fudhattu tokko qabda jedhanii natti himanii guyyaan sun guyyaan barumsa dhaqus miti hin qoratamnes waa'een barumsaa sin kaane guyyaa sana jechuudha. Haa ta'u malee guyyaan sun dhufee barumsa sana argadhee qormaata sana fudhadhee dabarfadhee yeroo dhufu sana booda loliisa guddaa ta'ee loliisa sana keessatti immoo waaqayyochi lolaa abshee guyyaa guyyaadhaan sitti bakka aarsaa kanatti natti himamu ture waaqayyoof galanna ta'u ji'a tokko guutuu qormaata guddaa keessan ture garuu waaqayyoo haala dinqisiisaa ta'e naa kennisiisee naa kenne waaqayyo kana naa galateeffadha jechuudha. duraan qormaata dabartanii turtan sana maaliif dorkamtanii amma immoo akkamitti dabartan? Inni ciheetu qaba. Waaqayyo ciitii sana furee an silaa nama hidhaa dhaqu akkaataatti qophaa'ametti akkaataatti ka'ametti dhugaa waaqayyooti an nama mana hidhaa yookaan immoo waan hin hojjetiniin wanti narratti dhugaa ba'ame suuraa ciccirte jedhamee akkasitti naaf qophaa'ame ture jechuudha. Waaqayyo garuu naa lole akkuma raajiin jedhan naa lole naa mo'ate naa kenne waaqayyo. Ifa obbo Ibsaa waan rakkisu qabu. Maatiyos 21:22 utuu naa dubbiste yaa saba waaqayyoo ani galateeffadheedha iyyees bakkee keessas fiigee fuuldura saba waaqayyootti galateeffadhee narra dhufe waan ta'eef adaraa turmaata koo kana hin tureettanii ija keessan hin ilaalina barbaadeetan. Maatiyos 21:22 yemmus deebisee ani dhuguman isiniin jedhaa amantii yoo qabaattan yoo mamuudhaa baattanis mukicha irratti waan ta'e duwwaa hin gootan gaaruma kanaan ol kaafanii galaanattis darbatam yoo jettan iyyuu in raawwatama. Amantanii kadhataan waan dhiyeeffattan hundumaa hin fudhattu isaan jedhe. Ameen. Amantanii yoo gaalee lama jira yoo amantan yoo mamuudha baattan amanuu waa biraati. Garuu immoo seexanni dhufee iyyuu nama mamsiise yoo amantan yoo mamuudha baattan waan kadhattan hundumaa maal jedhe hin argattu. Waaqayyoon naa galateeffadha. Dhuga ba'iisa lammataa achi dhaabbatee kan hin deebi'a. Guyyaa 116 bakka aarsaa kanarra yeroo dhufu ani du'aan ture. Fuulli koo akkas miti. Nama gara qabrii deemuudhaaf qophaa'u ture. Irratti danda'een haasa'uun ture. Guyyichi guyyaa 116 har'aati. Waaqayyo akkasitti na bareechee fuuldura keessan na dhaabisee na argisiisa.
dhuga baatiin koo inni lammataa amma wanaan irraan fadhe guyyaa 116 kana keessatti mataan dhaabbadhee utuun galateeffachuu qabu utuun hin galateeffatin hafe. Ani waa'ee raamee naasa'e, waa'ee dhukkuba kooti, waa'ee kalee kooti naasa'e. Garuu waa'ee lubbuu koonni na fayyise gaafa sana sas dhaabadhee lubbuu kootu dhukkubsate jedhe isaan galateeffanne bakka kana dhaabadhee an lubbuun koo fayyiteetti waaqayyo galateeffate. Yohaannis 6:44-45 dubbisi. Abbaan inni ana ergee yoo isa harkisuudhaa baate wanti ni gara koo dhufuu hin danda'u. Isa gara koo dhufu immoo ani guyyaa isa dhumaatti du'aa nan kaasa. Ameen. Macaafa raajotaa keessatti hundumti isaanii warra Waaqayyo isaan barsiiseen ta'u jedhamee caafameera. Abbaa korraa kanan dhaga'ee fi kanan bare hundinuu immoo gara koo hin dhufa. Ameen. Ameen. Waaqayyo sina eebbisu sina. Inni dhumaa kun isa cimaadhaa fi isa hundaa oliitti dhuga baay'insi koo kun. Isa hundaa olii isa du'aa ta'uu gaaraantii dhala namaa. Ameen. Miti maa? Waaqayyo na galateeffate. Duraan dursa barumsa baratanii turtan irratti akkasiin didame nutti hin turtanii amma akkamitti isiniif eeyyamame xalayaan bulchiisarraa naa kenname kan ittiin galuu xalayaa lamatu naa kenname naa eeyyamame sun haqamee inni jarri dabarsanis darbee anis kallattii biraatiin darbee jira. Ulfaadhaa eebbifamaa nagaan maqaan maswaan taadhaan isiniif haa ta'u.